Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Futrtuu-jireenyaa. Arraas viidiyoo barnootaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo barnoota Ingiliffaa waa'ee phrase modal verbs kan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Giraamarii Ingiliffaa modal verbs kan jedhamu waliin ilaalla. Hamma dhumaatti nu waliin turtii gaarii. Achumaan jidduutti namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatanis subscribe godhaa. Achumaan gara viidiyoocha daawwachuutti fufaa isiniin jenna. Nolin turtii gaarii. Viidiyoon keenya kanarraa barnoonni keenya kanarraa waa'ee modal verbiiti. Jalqaba irratti what are modal verbs? They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Auxiliary modal verb kan hiika dabalata main verbitti nuuf ida jechuudha. Modal verbiin isaan kunis modal verbi kanneen jennu warreen akka asirratti akkuma asirratti tarreeffamee jiru warra akka can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would kana jechuudha. Okay, how do we use modals? Akkamitti fayyadamni isaan kana? For example, Mary could play the piano. Could kan jedhamu as keessatti modal verbiidha jechuudha. Mary could play the piano. Mary could play the piano. Mary'n subjectidha. Inni bifa kana qabu jechuun cuquliisa akka qabuun Mary'n subjectidha jechuudha as keessatti. Could kan diimeeffamee jiru kun diimaa kan fakkaatu kun modal verbiidha. Play kan jedhu kun gurraachaa fi adii wal keessa kan fakkaatu kun play daalacha kun jechuudha verbiidha. Mary could play the piano. Mary could play the piano. Asirratti immoo modal verbiin keenya could kana jechuudha. They do not accept conjugation. Conjugation fudhatan jechuudha modal verboonni. Conjugation fudhatan. They do not need other auxiliary verbs. Auxiliary verbi biraatis hin barbaadan jechuudha isaan modal verboonni kun. Formiin isaanii maali? Formiin isaanii there is no s in singular. S hin qaban. Fakkeenyaaf do keessatti does furan amma fakkeenyaaf he does ma jennaamiti maddu yoo furan he does third person singular irratti st jaana yeroo baay'ee he does, she does, it does maal jennaamiti garuu asirratti ittiin fayyadamne st kana. Amma fakkeenyaaf speak yoo jenne he speaks jenna, she speaks jennaamiti. Akkasitti immoo modal verbii kanaaf st kana itti hin idaanu jechuudha. Modal verbii keessatti st hin idaanu. Fakkeenyaaf he can ski kana amma hiin kun asirratti hiin keenya kun third person singularidha. S'n itti dabalamuu qaba sila akka seeraatti garuu hin fayyadamnu modal verbii irratti. S'n ittiin dabalamu S'n qaban jechuudha singularii irratti. Singularii isaanii agarsiisuudhaaf S'n ittiin dabalamu. He can ski gee jechuudha. He can ski yookiin he can skis yoo jenne dogongora qaba. Asirraa argitan kun jechuudha kan mallatteeffame kun asirratti dogongora jechuudha. S'n ittiin dabalamu. S'n bifa qalama barreeffama diimaan taa'ame kun faayidaan ala jechuudha. Asirratti kun S'n kun irraa baduu qaba. Akkasumatti asirrattis S'n kun irraa baduu qaba jechuudha. Jiraachuun qaba S'n kun. Would you like to come with me? Would you like to come with me? Yeroo ko gaafa fayyadamu. Would you like to come with me? Do you would like to come with me in jennu. Fakkeenya kun asirra jira. There is no do or that in the question. Yeroo do question irratti fakkeenyaaf reefa fakkeenya he reads jenneemi ni dubbisaa jenna akka gaafiitti deebisuudhaaf ni dubbisaa jenneemi ni dubbisaa jechuudhaaf. Does he read? Does he read?
yookiin isaan they read do they read jennaan do yookiin daazii dura irratti hin fayyadamnu jechuudha. Auxiliary verb kana irratti asirratti immoo fakkeenya lammaffaa kun would you like to come with me diimaa barreeffama bifa jalqaba irra diimaan jiru kana jechuudha. Do you would like to come with me hin jedhamu kana. Would you like to come with me dha malee do hin barbaachisu jechuudha. Asirratti isaaniifuu duun kun hima kana nu jalaa balleessitee jirti jiraachuun qabdu jechuudha. Duun bifa kanaan teesse maaliif auxiliary verbiin do fi do or does do yookiin daazii hin qaban question mark keessatti. Would jetteetuma isaan auxiliary verb maal galta can you would you could you should you maal jettee akkas jettee galta malee do you does he maal jettee hin eegaltu. Auxiliary verb do you would does he should maal jettee hin eegaltu. Inni taanu there is no don't or doesn't in the negative keessatti don't yookiin doesn't fayyadamna single yoo ta'e third person singular irratti single irratti doesn't yeroo negative form irratti negative form dooti jechuudha. Doesn't fayyadamnaa miti garuu asirratti hin fayyadamnuuf as keessatti hin fayyadamnu jechuudha. Modal verbii keedhaaf don't yookiin doesn't kana hin fayyadamnuuf. They can't be serious they don't can be serious hin jennu jechuudha. Kaantiin diimtuun tun faayidaan ala jechuudha as keessaa baduu qabdi. They can be serious yookiin kun kanaasitti immoo kana sirreessuudhaaf immoo kana kun jiraachuun qabu asitti kaan bakkeettoo kanatti kaannoos godhuu qabna yookiin kaanti ta'uu qaba. Saniifuu inni jalaa kun sirrii miti jechuudha. Guutumatti asii kana sirreessuudhaaf maal godhuu qabna don't bakkeettoo sana asii kun they don't kun badeeti asitti kaan ka'eetu kun kaantitti jijjiirama jechuudha. Kun kaanii kana kaantitti goona they can't be serious ta'uu qaba malee kun jiraachuun qabu. Auxiliary verbii keessa doesn't yookiin don't yookiin doesn't hin fayyadamnu jechuudha. Formiin biraa modal verbs do not have infinitives or ing forms hin qaban jechuudha. Infinitive yookiin ing formii hin qabaatan isaan kun modal verbiin hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf to can yookiin canning hin jedhamu kana gonkumaa can bakka can malee to can canning ing jedhaane canning jechuu hin dandeenyu jechuudha. Asirratti immoo kana fakkeenya jalqabaa kanarratti x jechuun kun hin ta'u to qabaachuun qabu. Canning kayyoo kunis hin jiru asii ing formiin kun irraa baduu qaba. Qubeen sadeen dhumarraa kun jiraachuun qabu jechuudha. Akkasuma must irrattis to must hin jedhamu to must hin jennu fi mustingis hin jennu must qofa bakka must waan biraa dabalata waa takka hin barbaadu. Modal verbs are followed by an infinitive without to. Infinitive to malee fayyadamna jechuudha. Modal verbiin kun infinitive katuun qabneedhaani hordofama jechuudha. Modal verbitti aanee ka dhufu infinitive ta'e katuun qabne jechuudha. Fakkeenyaaf she must study asirratti obligation agarsiisa. Inni kun strong obligation dirqama cimaa ta'e agarsiisa jechuudha. Dirqama agarsiisa. She must study. He would have gone the other way. He could play football in his youth. Asirratti imma infinitive keenya maali jechuudha. Tuun qabu jechuudha. Tuun qabu asirratti infinitive keenya. She must study. She must to study in jennu akkasiin. She would have to gun in jennu. He could to play in jennu. Akkasitti tuutti hin fayyadamnu jechuudha. Without to infinitive tuun qabne fayyadamne jechuudha asirratti. She must study. We should have gone the other way. He could play football in his youth. Asirratti himni kun she must study qo'achuu qabdi dirqama agarsiisa jechuudha. Kun amma asirratti mastii tanoonni fayyadamneef qo'achuu qabdi dirqama jechuudha. Yoon qo'anne ni hofti. Saniifuu qo'achuu qabdi dirqama agarsiisne dirqama fayyadamne jechuudha mastii kana amma asitti. We should have gone the other way.
recommendation idhamma kun yaada kennuu jechuudha. Karaa biraatiin yoo deemne nuuf wayya akka yaada kennuuti jechuudha recommendation. He could play football in his youth. Bara dargaggummaa isaa keessa kubbaa taphachuu ni danda'a ture. Ability in the past, dandeettii yeroo dabre keessa jechuudha. Dandeettii past keessa ibsuudhaaf fayyadamne jechuudha asirratti kuudii kana. Modal verbs do not have all the tenses. Tensii hunda hin qaban isaan. Modal verbs do not have all the tenses. Tensii hunda hin qaban. Modal verbs use other verbs to complete the tenses. Tensii xumuruudhaaf verbii biraa fayyadaman jechuudha. Modal verbiin kun can is completed with be able to. Must is completed with have to. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf past future keessatti kaaniin future keessatti kaaniin bifa kamiin jiraata jechuudha. Kaaniin future keessatti be able to dhaan jiraata. Be able to dhaan. Mustiin immoo have to dha. Akkana bifa kana qaban. Fakkeenyaaf they can play the piano. Isaan piano taphachuu ni danda'an jenneemma. Future keessa maal ta'a jechuudha. Asirratti they can play the piano. They can play the piano. Simple present dhamma kun. Future keessa maal ta'a jechuudha. They will be able to play the piano in the future. Gara fuula duraatti piano taphachuu ni danda'ani. Will be able to. Kaanuma kana agarsiisudha jechuudha. Kaan future formii keessa. Ne kaan ammoo you must come early. Ganamaan dhufuu qabda. Simple present dhamma kun. Gara past keessatti immoo guuteemu you had to come early yesterday. Kun amma past keessatti had to dha. Past keessatti had to. You had to come early yesterday. Kaleessa ganamaan dhufuutu sirra ture. Dirqama jechuudha. Asirratti dirqama nuuf agarsiisa. Passive form isaati amma haartuun kun past mastiiti jechuudha. Amma kun haartuun kun asitti past mastiiti. Akkasumatti inni itti aanu what do they express? Maal ibsan jirri kun. Modal verbiin kun maal ibsan? They can have more than one meaning depending on the situations. Haala irratti hundaa'uudhaan hiikaa tokko ol kennuu danda'an jechuun of kennuu danda'an. Haala kanaan bakka sadiitti qodaman jechuudha. Single concept modal, double concept modal and modal in past jedhamuudhaan bakka sadii qodaman. Single concept modal warri jedhaman they have one meaning. Hiikaa tokko qaban. Single concept modal warri jedhaman they have one meaning. Hiikaa tokko qofa nu kennan. Double concept modal warri jedhaman ammoo they have two meanings. Hiikaa gosa adda addaa lama hiikaa lama nu kennuu danda'a jechuudha. Double concept modal warri jennuun kun. Modalis in past warri jennu kun ammoo they are used to express a situation in the past. Haala yeroo dabre keessa jiru nuuf ibsan jechuudha jirri. Modalis in the past warri jennuun kun they are used to express a situation in the past. Situationi pasti keessa pasti nu ibsan jechuudha. Waan yeroo dabre jechuudha. Haala yeroo dabre. Categories amma isaan kana guutarreessinu warri jarri single concept modals warri jennuun warri hiikaa tokko qofa nu kennan will, might, should, ought to, had, better jara kana jechuudha. Jara listii jalqabaa keessa jiran kana jechuudha. Jara listii jalqabaa keessa jiran kana jara kana jechuudha. Will, might, should, ought to and better. Jara kana jechuun single concept modals warri hiikaa tokko nu kennan. Double concept modals yookiin hiikaa lama warri nu kennan ammoo may, must, would, shall, could and can jara kana jechuudha. Jara kun hiikaa lama nu kennan jechuudha.
Modal is in the past warri jennuun kun ammoo warri situationii past keessa haala yeroo dabree ibsuudhaaf nu fayyadan kun would have, could have, might have, should have, may have, must have warri jennuun kana jechuudha. Amma mee isaan kana tokko tokkoon ilaallu mee. Single concept modal warra jennuun kana jechuun will, may, might, should, ought to, had better. Jara kana will yoo fudhanne future dha agarsiisa inni kun will future agarsiisa. Fakkeenyaaf Joe will travel to New York next week. Joon torbee dhufu gara New York deema. Gara New York ni deema jechuun will travel to New York next week. Maal agarsiisa jechuun willing kun asirra nu future ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Future nu agarsiisa willing as keenyaa asirratti. Joe will travel to New York next week. Torbee dhufu gara New York ni imala Joon. Hiikaa tokko qofa qaba jechuun kun hiikaa biraan qabu. Might small probability carraa xiqqishaa nu ibsa jechuudha. Probability xiqqaa nu ibsa jechuudha mightiin. I might move to Canada someday. Guyyaa tokko tarii gara Canada niin deema. Carraan gara Canada deemuusaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Asirratti carraa xiqqaa qaba gara Canada deemuudhaaf. Kana nu ibsa jechuudha. Hiikaa biraa nu kennu kun mightiin kun asirratti carraa gara Canada deemu bakka carraa xiqqishaa qofa nu ibsa waan biraa nuuf hin ibsu. Shouldiin ammoo recommendation dha, yaada kennu, yaada akka gorsaatti jechuudha. Bifa gorsaatiin yaada nu kennu. Fakkeenyaaf you should go to the doctor. Doctor deemu siif wayya. Amma fakkeenya nama tokko yeroo taa'ee dhukkubsatu kara doctoraa deemu si wayyaa, deemtee yaalamu si wayyaa yeroo jennuun jechuu akka gorsaa kennuuf recommendation yaada kennuudhaaf nu fayyada jechuudha. Shouldiin kun hiikaa tokkichuma kana qaba jechuu asirratti. Oughtuun ammoo formal recommendation gorsa bifa formaalitiin kennuudhaaf jechuudha. Bifa gorsa yookiin yaada kennu formal katee formal recommendation nu agarsiisa jechuu asirratti oughtuun. We ought to know about first aids. Gargaarsa jalqabaa beekuun wayya akka yaada kennutu jechuu kun bifa formaalii ta'een jechuudha. Amma formal recommendation nuuf agarsiisa jechuudha asirratti oughtuun kun jechuudha. Inni kadhumaa ammoo had better. Had better warning ajaja jechuudha. Akeekkachiisa dhiifama. Akeekkachiisa agarsiisa jechuudha asirratti. Had betterin akeekkachiisa nuuf agarsiisa. Kana qofa jechuu hiikansaa. Akeekkachiisa agarsiisuu qofa. Fakkeenyaaf I had better study or I will fail the test. Sirriitti qo'achuun qaba yookiin niin kufaa. Bakka filannoo biraan qabu jechuudha akeekkachiisa amma kun. Yookiin qo'achuu qaba yookiin qo'achuu baanaan ni kufa jechuudha akeekkachiisa amma kun. Asirratti had betterin teenya akeekkachiisa nu agarsiisti jechuudha amma asirratti. Yookaan ni kufa jechuudha namni kun amma yoo hin qo'anne ni kufa. I had better study or I will fail the test. Yookaan qormaata niin kufa. Saniifuu qo'achuu qaba jechuudha akeekkachiisa amma kun ifa akeekkachiisa. Double concept modal warri jennuun ammoo modaalii warra kamiiti? May, must and would. May, must, would faa jara kana jechuudha. May, must, may tokko naa laallu. Main amma may tokkoffaa irratti maal agarsiisa? Permissionii agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo good probability gaarii. Fakkeenyaaf may I come in? Permission jalqaba irratti may kan agarsiisu hayyama jechuudha. May I come in? Seenuu yookiin seenuun hin danda'a akka jechuudha. Seenuu nama gaafachuu jira jechuudha. Akka seenuu yookiin seenii yookiin hin seeniin akka jedhaniin namarraa hayyama eega jechuudha. May I come in? Inni lammaffaan ammoo main maal nu agarsiisa lammaffaa irratti? Good probability. Carraa gaarii jechuudha. Probability gaarii nu agarsiisa jechuudha. We may visit Mexico this summer. Samarii kana keessa Mexico ni daawwanna. Amma carraan kun gaarii asirratti probability gaarii jira jechuudha. Probability xiqqoo wayyaa jechuudha. Probability gaarii jira asirratti immoo we may visit Mexico this summer. Main waan jirtu main probability asirratti xiqqashoo fooyyooytuudha jechuudha. Guddoodha waa xiqqashoo ta'anirra gaariidha jechuudha. Probability gaariidha. Carraan daawwachuu isaanii kun carraan Mexico daawwachuu isaanii kun guddaadha jechuudha asirratti. Akka kareefu jennee irratti probabilitiin kaan xiqqaadha. Akka fakkeenya gubbaarra ilaallee amma fakkeenya maayitii irratti maayitii kana irratti small probability
small probability agarsiisaa miti asirratti jechuudha might small probability agarsiisa. Garuu asirratti immoo asirratti good probability nu agarsiisa main kun jechuudha present form isaa kun probability gaarii nu agarsiisa jechuudha carraan waan san godhuu guddaadha jechuudha. Khatti haanu mustidha. Mustiin maal agarsiisa responsibility dha agarsiisa tokko itti gaafatamummaa responsibility nu agarsiisa. Fakkeenyaaf everyone must pay taxes. Namni hundi taaksii kaffaluu qaba itti gaafatamummaadha jechuudha. Kun asirratti itti gaafatamummaa agarsiisuudhaaf fayyadamne jechuudha mustii. Lammaffaa irratti maal agarsiisa mustiin? Assumption agarsiisa. She didn't arrive. She must be sick. Kana jechuun hin dhufne isiin hin argamne. Kanaafuu dhukkubsachuu qabdi. Assumption jechuun isaa asirratti amma namni isiin kun hin dhufne jechuudha. Kanaafuu maaliif sababni isiin haftee maaliif dhukkubsachuu qabdi bakka assumption jechuudha. Assumption agarsiisuu nu fayyada jechuudha. Amma asirratti mustiin bifa lammaffaatiin. Tokkoffaarra responsibility agarsiisa inni lammaffaarratti maali assumption agarsiisa jechuudha. Woodiin ammoo maal agarsiisa karaa tokkoon innis hiikaa lama qaba jechuudha. Used past agarsiisa used to akka used totti tokko jechuudha used toodhaan. Fakkeenyaaf when I was young I would play soccer. Yeroo gaafaan xiqqashaa soksariin taphadhaa akka jechuuti. When I was young I bakka would jiru kana I used to play soccer yoo jenne tokkuma jechuun inni honi hiika biraan qabu. When I was young I used to play soccer. Amma garuu hin taphatu jechuudha. When I was young I used to play soccer. Kana nu agarsiisa jechuudha. Used to kanaan tokko jechuudha. Amma asirratti paasii nu agarsiisa jechuudha woodiin keenya. Faayidaan isaa tokkoffaan jechuudha. Paasii agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo woodiin maal agarsiisa? Present and really nu agarsiisa jechuudha. Present ta'e and real kate. Fakkeenyaaf I would buy the car but I can't afford it. Present ta'e waan and real ta'e. Makiinaan hin bitaa. Makiinaan hin bitaan ture. Garuu afford godhuu hin danda'u. Hin danda'u jechuun wanti tun humna isaatii wal makiinaa bituu tana silaa ni bita garuu makiinaa bituu tana hin danda'u jechuudha. Presentii taatee maali jechuudha? Arriiliidha jechuudha. Arriil hin ta'in jechuudha. Qabatamaa miti wanti kun arriiliidha. Presentii ta'e waan hin danda'amne takka jechuudha. Presentiidha garuu bifa presentiitiin. Kanaafuu maali jechuudha? Woodiin inni hiikaa lama nu kenna jechuudha. Inni tokko akka paasiitti yookiin used toodha. Kaan ammoo presentii arriilii nuuf agarsiisa jechuudha. Warri hafan ammoo double concept modaalii keessaa yakko jarri hafan ammoo shaalii kuudii fi kaanidha jechuudha. Isaan kunis akkasumatti hiikaa lama qaban. Shaaliin tokkoffaa irratti maal nu ibsa? Educated expression nuuf ibsa. Educated expression fi offarii. Kana jechuun fakkeenyaaf excuse me I shall go now. Dhiifama amma deemuun qaba. Offarii irratti immoo shall I clean it qulqulleessuu offariinis akka xiqqashu akka hayyama gaafachuuti jechuudha. Lammaffaa irratti maal agarsiisa shaaliin? Contractual obligation dirqama contractual ta'e jechuudha. The company shall pay on January 1st. Kaampaanichi January jalqaba irratti January guyyaa tokkoffaa kaffaluu qabaa jechuudha. Obligation agarsiisa jechuudha. Asirratti contractual obligation agarsiisa jechuudha. Amma shaaliin lammaffaa irratti hiikaa lama qaba jechuudha. Educated expression offarii fi contractual obligation nuuf agarsiisa jechuudha. Asirratti shaaliin hiikaa lamaan. Kuudiin ammoo arril ability dandeettii arril taate jechuudha. Arril ability nu agarsiisa jalqaba irratti. Kana fakkeenyaaf I could go if I had time. Wanni kun arriilii dha jechuudha. Really miti arriil. I could go if I had time. Osoo yeroo qabaadheen deemaan ture akka bakka wanti kun arriilii dha jechuudha. Hin danda'u jechuudha. Kanaafuu inni amma arriilii dha. Asirratti dandeettii arriil ta'e takka nuuf agarsiisa jechuudha. Kuudiin. Lammaffaa irratti immoo past ability dandeettii yeroo dabre keessa pastii keessatti dandeettii pastii keessaa nuuf agarsiisa jechuudha. She could play the piano but she can't anymore. Piyaanoo taphachuu ni dandeessi turte
duraan ni dandeessi jechuudha yeroo dabre keessa. Amma hin dandeessu jechuudha. But she can't anymore. Amma hin dandeessu jechuudha. Yeroo dabre keessa ni dandeessi turte duraan, amma hin dandeessu jechuudha. Kana agarsiisuuf nu fayyadanii lammaffaan kuudiin jechuudha. Arril ability fi past ability. Inni itti aanu immoo present ability kaaniin jechuudha. Kaaniinis akkanumatti hiikaa lama nu kennuu danda'a karaa lamaan. Isaanis present ability fi permission dandeettii presentii keessa jechuudha. Dandeettii ammaatii fi permission ayyama jechuudha. Dandeettii amma ifama dandeettii ammaati irratti present ability irratti fakkeenyaaf we can speak English. Ingiliffa dubbachuu ni dandeenya waan ammaati jechuudha. Amma kun presentiidha jechuudha. Dandeettii ammaati presentii keessatti. We can speak English. Ingiliffa dubbachuu ni dandeenya. Dandeettii ammaati jechuudha. Karaa lammaffaa irratti immoo kan inni agarsiisu permission hayyama jechuudha. Hayyama permission agarsiisa jechuudha lammaffaa irratti. Permission fakkeenyaaf can I have a candy jeemma kun hayyama gaafachuu jira jechuudha. Can I have a candy hayyama jechuudha. Amma asirratti hayyama nuuf agarsiisa. Permission nuuf agarsiisa jechuudha. Kaaniin asirratti permission nuuf agarsiisa. Inni itti aanu immoo asirratti egaa daawwattoota keenya viidiyoon kun akka isinitti tolaa jiru ni abdadha. Jidduutti namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhu akka hin daganneen isiniin irra deebiidhaani. Asirratti immoo wanti nuti ilaallu kana itti aansuudhaan faayidaa isaanii waliin ilaalla jechuudha. Amma modal verbii tokko tokko warreen akka can't negative form isaaniitiin fayyadu might, could, may, must, have to, shall, should, ought to, had, better, would kana waliin ilaalla jechuudha. Maali isaan kun fakkeenyaaf hiika faayidaa isaan qaban jechuudha. Kanuma gubbaa sanii waliin tokko jechuudha. Akka irra deebiitti kaaniin ammas irratti ability nu agarsiisa jechuudha. Dandeettii fakkeenyaaf dandeettii keessatti I can play the piano taphachuu ni danda'a. Dandeettii nuuf agarsiisa jechuudha asirra kaaniin keenya. Karaa biraatiin ammoo permissionidha. Hayyama jechuudha. Can I go out tonight galgala ala ba'uun ni danda'a. Asirratti permissionidha jechuudha. Hayyama gaafachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Hayyama gaafachuudhaaf faayidaa lamaan tana qabdi jechuudha. Kaantiin ammoo negative form isaati. Kaanti tokkoffaan probability jechuudha yookiin possibilityidha. Probability she can't be his mom. Haadha isaa ta'uu hin dandeessu. She is too young. Haadha isaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Waan xiqqoo taateef umriidhaan xiqqoo waan taateef baay'ee garmalee xiqqoo waan taateef umriidhaan haadha isaa ta'uu hin dandeessu. Probabilityidha jechuudha ammatun. Lammaffaa irratti maal agarsiifti kaantiin abilityidha jechuudha. I can't speak German. Germanii dubbachuu hin danda'u. Sadaffaa irratti immoo permission hayyama jechuudha. Can I borrow the car? No, I can't. Makiinicha ergifachuu ni danda'a. Hayyama gaafachuu jechuudha. Amma asirratti akka hayyama gaafachuuti. Itti aanu immoo maayitii maal agarsiisa? Probability yookiin possibility nuuf agarsiisa jechuudha. Probability yookiin possibility nuuf agarsiisa maayitiin. It might rain tomorrow. Boru roobuu danda'a tarii boru ni rooba ta'a. Amma probabilityidha jechuudha wanni kun. Kanuma nu agarsiisa jechuudha maayitiin keenya. Asirratti could maali? Asirratti couldin ammoo probability yookiin possibility nuuf agarsiisa karaa tokkoon. It could rain tomorrow. Boru roobuu danda'a. It could rain tomorrow. Probability jechuudha kun. Itti aanu immoo couldin maali? Ability. I could already read when I was 2. Gaafaan umrii lama duruu dubbisuu ni danda'an ture. Duruun dubbisuu jalqabee jechuudha. Asirra maal nuuf agarsiisa? Ability nu agarsiisa jechuudha couldin kun. Kabiraa immoo permissionis ni agarsiisa jechuudha couldin. Could I see your passport please sir? Paaspoortii kee ilaaluu ni danda'a maaloo gooftaa koo akka jechuuti. Paaspoortii hayyama jechuudha. Amma hayyama gaafate paaspoortii isaa kana ilaaluuf. Itti aanu mayidha. Mayin maal nuuf agarsiisa? Probability yookiin possibility nu agarsiisa jechuudha tokkoffaarratti. It may rain tomorrow. Boru tarii roobuu ni danda'a. Itti aanu immoo mayin maal agarsiisti? Permission hayyama jechuudha. May I leave the
table gabaticha gadhiisuun hin danda'a. Katti aanu mastiin ammoo probability nu agarsiisa karaa tokkoon probability fakkeenya she must be his sister because they look alike. Obboleettii isaa ta'uu qabdi waan wal fakkaataniif probability dha jechuudha kun mastii fayyadamne jechuudha. Asirratti immoo mastiin kan biraa wanti nuuf agarsiisu obligation yookiin advice. Fakkeenyaaf you must leave before the clock strikes 12. Osoo sa'aatiin 12 taane duratti bahuu qabda. Haftuudha katti aanu haftuun maal nuuf agarsiisa? Obligation yookiin advice dirqama yookiin gorsa nu agarsiisa jechuudha haftuun. I have to study tonight. Qo'achuun qaba obligation agarsiisa jechuudha asirratti obligation dhaaf itti fayyadamne. Shaaliin ammoo maali tokko obligation nuuf agarsiisa kaan ammoo offeridha. Obligation irratti you shall pay on Tuesday. Dirqama jechuudha kun guyyaa Tuesday kanarratti kaffaluu qabda. Guyyaa lammaffaa jechuudha guyyaa kibxataati irratti kaffaluu qabda. Lammaffaa irratti immoo offeridha jechuudha. Shall I help you? Si gargaaruu ni danda'a. Si gargaaruu akka jechuudha haala biraatiinis. Katti aanu immoo should yookiin ought-dha. Yeroo kun asirratti tokko maaliif nu fayyadan? Obligation yookiin advice dirqama yookiin gorsaaf jechuudha. You should see it. It is excellent. You should see it. It is excellent. Obligation fi advice dha jechuudha. Wanni itti fayyadamnuuf. Wanni tatti aantu immoo had betteriin ammoo maaliif nu fayyaddi? Obligation yookiin advice dhaaf. You had better sleep more. Obligation dha. You had better sleep more. Sirriitti rafuu qabdaadha. Asirratti kanaaf nu fayyadi jechuudha. Had betteriin buudiin ammoo offeridha. Would you like a drink? Would you like a drink? Dhugaatii barbaadda? Akka jechuuti jechuudha. Kana fakkaata. Katti aanu immoo modals in the past warri jennuuf kasadaffaa jechuudha. Modalii bakka sadii qoonneeti. Warra hiikaa lama hiikaa tokko warra nuukan single concept modals, double concept modals and modals in the past jennee bakka sadii qoonnee jirraa miti. Amma kasadaffaati jechuudha. Amma kun modals in the past jedhamu kun they are modals referred to actions that happen in the past. Kun modalonni kun jechuudha gocha yeroo dabre keessa ta'e wajjin wal qabatan jechuudha. Kunis formin isaa maali? Modal plus have plus verb in the past participle. Formin isaanii kana jechuudha kan gabatee keessa jiru harkitan kana. Fakkeenyaaf it must have been a difficult decision. It must have been a difficult decision. Kun amma haala yeroo dabre keessa ibsa jechuudha. It must have been a difficult decision. Maali murtii cimaa ta'uu qaba ture. They should have invited her to their wedding. Kun ammoo they should have invited her to their wedding. Maal jechuudha asirratti affeeranii jechuudha. Amma affeerraan kun dabree jiru jechuudha. Kun affeerraan kun kan dabree jiru jechuudha paasii keessa. They should have invited her to their wedding. Affeeranii jiraachuutu irra ture. Affeeranii jiraachuutu irra wayyaaf ture. Amma kunis waan paasii keessa agarsiisa jechuudha. Amma gocha yeroo paasii keessatti maali yeroo dabre keessa gocha ta'e hojii wal qabate jechuudha. Amma asirratti modaaliin kun past formii isaan kun kan fayyadamnu jechuudha. Past formidha. Fakkeenyaaf modal perfect must have plus past participle p point p tun past participle dha. Faayidaan isaanii maali jechuudha? Amma must have plus past participle logical conclusion on a past event. Logical conclusion gocha yeroo dabre keessatti irratti jechuudha. Fakkeenyaaf examples Peter has arrived late. He must have been in a traffic jam. Asirratti maaliif nu fayyade? Logical conclusion on a past event. Gocha dabre irratti gocha yeroo dabre keessa ta'e irratti conclusion logically ta'e irratti wanti godhuudhaaf jechuudha. Conclusion kana kan nuuf jechuudha. Wanni itti fayyadamnu jechuudha. Have to must have plus past participle jechuudha. He must have been in a traffic jam. Kataanu may or might have plus past participle. Kun ammoo deduction on a past event. Deduction jechuudha asirratti. Deduction yeroo dabre keessatti jechuudha past event. Past event keessatti deduction dhaaf nu fayyada jechuudha kunis.
Joe may or might have taken the wrong train. Asirratti kunis amma didactioniidhaaf nu fayyada jechuu. Might or might having kun didactioniidhaaf nu fayyada jechuu. Katti aan immoo could have plus past participle. Kun immoo possibility to do something gone and fulfilled jechuu. Kanaaf nu fayyada jechuudha. Could have plus past participle kun possibility to do something dandeettii waan takka hojjechuudhaaf jechuudha. Gan unfulfilled kan fulfill hin ta'in jechuudha. Fakkeenyaaf you could have played better garuu hin taphanne jechuudha. Sirriitti taphachuu hin dandeenye. You could have played better dandeessee turte qajeeluu sirriitti taphachuu akka gaarii taphachuu dandeessee turte garuu hin dandeenye jechuudha. Fulfill hin goone waan kana akka sirriitti gaariitti hin taphanne jechuudha. Maatii asirratti unfulfilled gan unfulfilled. Possibility to do something kanaaf nu fayyada jechuu. Could have plus past participle. Katti aan immoo couldn't have negative kanaa jechuudha. Couldn't have plus past participle ammoo certainty that something couldn't have happened wanti tokko ta'uu dhiisuu isaa jechuudha. Ta'uu danda'uu dhiisuu isaa. Fakkeenyaaf he couldn't have passed because you hadn't studied enough. Asitti xiqqoo dogongora qaba. You couldn't have passed it. Certainty that something couldn't have happened. He couldn't have passed because you had studied enough. Asirratti because he hadn't studied ta'uu qaba. Asirratti dogongora qaba. Sorry dhiifama. Asirratti bakka kanatti hidhii ta'uu qaba. Yookiin ammoo asirratti you jennee eegalu qabu. You couldn't have passed because you hadn't studied enough. Akkana asirra dogongora kana qaba. Kanaaf maal nu agarsiisa jechuudha. Certainty nu agarsiisa jechuudha. That something couldn't have happened. Wanti tokko ta'uu danda'uu dhiisuu isaa jechuudha. Would have plus past participle ammoo desire to do something but impossibility to do it for external causes. Murtii waan tokko gochuu garuu jechuudha ta'uu dadhabuu isaa jechuudha. Sababa alaatiin ta'uu dadhabu jechuudha. Murtii waan tokko godhuu garuu sababa biraa alaatiin wanti san ta'uu dadhabdi jechuun impossible taati jechuudha. Fakkeenyaaf I would have visited you but I forgot your address. Ni daawwate jechuun amma asirratti sila bira deemee ni ilaala jechuudha. Amma kana garuu maali jechuun wanti asirratti gufuuti ta'e forgot your address teessoo isaati irraanfate jechuudha. Amma kun external cause jechuudha. Kana amma daangeesse jechuudha. Asirratti desire isa daawwachuu kana karaa daangeesse address isaa irraanfachuu kana jechuudha. Katti aan immoo should yookiin ought to have plus past participle. Kun immoo lament on something that should have been done. Lament waan tokko irratti jechuudha godhamuu qabdu nuuf agarsiisa jechuudha ta'uu qabdu. You should warn me earlier or you ought to have warned me earlier. You should have warned me earlier or you ought to have warned me earlier. Kun amma asirratti laaminti nuuf agarsiisa jechuudha. Laaminti waan tokko irratti that should have been done waan ta'uu qabu jechuudha. Waan ta'uun irra ture tokko irratti laaminti agarsiisa jechuudha. Amma asirratti shouldin kun shouldin yookiin ought to have kun jechuudha. Past participle dha waliin ogoriidhaan jechuudha. Past participle jechuun asirratti verbi sadaffaa fakkeenyaaf used ka sadaffaarra jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf go went ganiin amma past participle jechuudha. Ka sadaffaarra jiru san jechuudha. Past participle san jechuudha. Asirratti pp point ka qabu kun jechuudha. p point kun katti aan immoo shouldn't have plus past participle. Kun ammoo critic on something that shouldn't have happened. Faayidaan isaa kana jechuudha. Critic on something that shouldn't have happened. For example, he shouldn't have told them. Isaaniif himuun irraan turre jechuudha. Maal agarsiisa jechuudha asirratti critic on something that shouldn't have happened waan ta'uu hin qabne tokko jechuudha. Amma asirratti he shouldn't have told them isaaniif himuun irraan turre jechuudha. Amma kun isaaniif himuun irraan turre waan akkanaa kana agarsiisuudhaaf jechuudha. Amma critic jechuudha waan tokko irratti waan ta'uu hin qabne jechuudha. Needn't have plus past participle ammoo maal faayidaan isaa something that wasn't necessary doing.
you needn't have bought it. Waan godhuun barbaachisaa hin turre takka jechuudha. Something that wasn't necessary doing. Waan godhuun barbaachisaa hin turin tokko jechuudha. Yoo dabala keessatti. You needn't have bought it. You needn't have bought it. Bituun sin barbaachisu ture. Bituun hin barbaachisu jechuudha waan kana calma jebbite jechuudha. You needn't have bought it. Akkana jechuudha. Amma jarri kuni maaliif nu fayyadan jechuudha. Modal verbiin kun jarri sadaffaa kun modals in the past warra jennu jechuudha. Sadaffaa jiru jechuudha amma jarri kun warri dhumarra laallafun jechuudha. Dhifama wanti jechuudha asirratti akka samarii isaatii kan kattiyaanu kun modalis like verbs warra akka verbii fakkaatanii egaa daawwattoota keenya viidiyoon kun akka garmalee isinitti hin dheeraanneef asumarrattiin dhaabaa waa kan hafe jechuudha asirraa kaasee modalis like verbs kajoo kanarraa kaasee viidiyoo biraatiin qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Viidiyoon keenya kanarraa kanumaan asumarratti xumurama. Chaanalii kana haariyaaf namni taatan namoonni subscribe godhin subscribe godhaa. Viidiyoo keenyas like share godhaa isiniin jenna. Isin jaalannaa turtii gaarii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinitti turtii gaarii isiniin jenna.